Naqaalii kabajamoof jaalatamoo viidiyoo kutaa lammaffaa eegallee jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa affeerraa keenya yaadaaf gaafii komii qabdan qeeqa nu dhiyeessa. Egaa hordoftootni naqaalii kabajamoof jaalatamoo kanaaf gara mana Harbour Miidiyaa gama TikTokitiin kunoo isa kana fuula argitan kana koottaa. Gama YouTubetiin immoo Harbour Online School hordofaan dhaamsa kootii saayitiiwwan garaagaraa kan irra dalaydanii galii dabalataa mana keessan teettanii argattan hedduu argattu. Horaa bulaa deebanaa gama hundaan nu hordofaan affeerraa kooti. Giveaway immoo fudhachuudhaaf namoonni viidiyoo kana share gootan nama 10 share gootanii hiriyoottan keessan affeertanii liinkii jalatti ilaaluudhaan koomentii isin naa keettan fuudhee madaaluudhaan sanbooda badhaasa giveaway ni argattu. Galatooma ulfaadhaa. Horaa bulaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jaalladha. Egaa hordoftoota naqaalii kabajamoof jaalatamoo galmoofnee xumurree invest goonee jirra. Invest ka goonellee baasii baafnee kallattiidhaan baasinis gara akkaawuntii keenyaa galee jira. Baasii baafnee xumurre kanallee ilaallee jirra. Amma immoo kanaaf maalinni akkamitti nama affeerra ka jedhu iddoo tiim jedhu kana tuqna. Iddoo tiim jedhu kana erga tuqnee booda asirratti nu dhufa kunoo kooppii liink jedha. Kooppii isii tana jechuudha. Liinkii tana erginaa liinkii tanaan namichi ni galmaa jechuudha. Yeroo liinkii tana gattu kallattumaan gara galmee isa geessa. Mee waliin kooppii goonee haa ilaallu. Lammata immoo kunoo asirratti illee lakkoofsi galmee koodiin galmee isin gaafate yeroo jalqaba galmooftan koodii kana galchitu jechuudha. Asirratti immoo liinkii tana tuqxu. Mee gara YouTube deemnee immoo haa ilaallu. Fakkeenya gara YouTube Harbour Online School yeroo dhuftan kunooti viidiyootiin isii tana. Viidicha kana ilaaluudhaan kallattumaan galmaa'uu dandeettu. Viidichi kuni viidiyoo mana Harbour Online School jala jiru keessaa kun Harbour Online School jalan dhayitu viidiyoo iddoo jiru gad tuqxanii YouTube kana jala seentanii jechuudha. Erga tuqxanii booda viidiyoo kan jedhu tuqxu. Ergasii viidiyoo isii jalqabaa tana guyyaan birri 500 hanga 5,000 argadhaa kan jedhu. Yoo invest gootan 5,000 hanga 50,000 argachuu dandeessu jechuudha. Karaa salphaadhaan guyyaa guyyaan hanga qarshii 36,000 argachuu dandeessu. Kanaaf viidiyoo tana gattuitu erga tuqxanii booda description jala isiniin jedhee ture. Description kan jedhamu kun mallattoo xiyyaa tana argitanii jirtu yookiin immoo isii asitti more jettu sana argitanii jirtu. Isii more jettu tana tuqxu galmaa'uudhaaf jechuudha. Mee more kan jedhu yeroo tuqu maaltu ba'a? Lakkoofsa akkanaa liinkii akkanaatu ba'a. Ammallee more jettu tana tuqxu. More kan jedhu kana yogguu tuqxan Telegram Harbour kun isa kana asirraa kooppii gootanii Telegram Harbourin argachuu dandeettu. Harbour Media kan jedhu Telegram irraan argachuu dandeettu. Akkuma san immoo kun liinkii galmee isii tana yeroo gattuu ixan kallattii redirect godhee isii tanallee koodii tanas isinii barreessuu danda'a jechuudha saayiticha irratti. Mee waliin haa ilaallu. Liinkuma tana tuqnee haa ilaallu. Kallattiin eessa akka nu geessu. Haala kanaan redirect godheetiin YouTube irraa nu fudhatee gara Chrome yookiin immoo saayitii nu fayyadamnu nu geessa. Erga geessee booda boordii nu fida kunoo koodii kana barreessuu isin barbaachisu inni isinii barreessaa jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe emaila keessan paaswoordii keessan ammallee irra deebitanii paaswoordii asitti barreessitan. Egaa immoo paaswoordii yeroo baasii gootan barreessuu qabdan kan irraanfachuu hin qabdan gonkumaa jechuudha. Paaswoordiiwwan kanneen waluma fakkaataa godhaa sadiinuu rakkoon tokko hin jiru. Dhumarra Telegraama keessan maqaa isaa yookiin immoo liinkii isaa as keettanii egaa reejistar gootan jechuudha. Viidiyoo jalqabaa ilaala kutaa tokkoffaa. Haala kanaan galii dabalataa argadhaa. Namallee affeeruudhaaf kallattiin saayituma bira dhaqaatii iddoo itti nama affeeran san gattuqa. Liinkii akka amma isinitti agarsiisetti nama affeera. Horaa bulaa waan isiniin galii waan isin dhibe na gaafadhaa. Kutaa tokkoffaan viidiyoon isa kana. Viidiyoon kutaan lammaffaan qaba. Erga fuulli kun isinii dhufe booda fuulli kun isinii dhufe booda fuula kanarraa mee waan tokko isinii kaase jechuudha. Egaa har'a kan itti fufnu immoo iddoo riichaarjii irraa jechuudha. Yeroo gara saayitichaa seentan haalli akkanaa isinii dhufa. Iddoo close jettu tana tuquudhaan ofirraa kaastu jechuudha. Close ta'e tana tuqxanii yoo gara keessaa seentan deebitanii haala kanaan isin dhufa waan ta'eef mee har'a kallattumaan riichaarjii jettu tana. Home ka jedhu tuqnee riichaarjii ka jedhu tuqnaa akkamitti akka guunnu VIP keenya akkamitti akka sirreeffannu haa ilaallu. Isii kooppii jettu tana dhufneetiin kooppii goona jechuudha iddoo tana gattuquudhaan. Kooppii ta'etu tana inni tuqnaa kooppii jedhe success isima tana tuqna jechuudha. TRC20 irra deemnaa. Ani immoo kallattiin gara Binance deema. Isin immoo na hordofaa. An Binance dhaqee Binance kiyya irraa guutaa. Isin immoo maal irraa akka guuttan waliin haa ilaallu. Hayyee doolaara 20 guutuudhaaf deemaa jira jechuudha. Doolaara ho'eessaa argadhaa. Doolaara 20 kana akkamitti guutuu danda'a kan jettaniif ani isinii guutuu danda'a. Iddoo biyya kamuu jiraattanii gatii doolaara 20 san yookiin immoo doolaara 100
$150 kanuma barbaadaniin eegaluu ka barbaaddan natti himtu doolaara isinii guuta. Baayinaansi illee bakka jirtanitti akkamitti akka banattan viidiyoo as duraan dalage dhaqaa ilaala. Giveaway qaba, badhaasa qaba. Viidiyoo kana sheer namaa godhaa, laayikii godhaa, itti fufaa. Egaa eessa tuqaa iddoo USDT TRC20 jettu gad tuqaa. Akkasii gadi tuqeen saayitichi gara natti na dabarsa jechuudha. Erga na dabarsee booda withdraw kan jedhu kana tuqaa. Withdraw kan jedhu baasii tuqa jechuudha. Saayiticha irratti invest godhuudha. Linkii reefii koppii goone saayitii irraa finnee asitti paste goona. Iddoo kamii ka koppii goone jechuudha. Linkii gama sanii koppii goone san finneet eegas immoo loofne TRC20 filanna jechuudha. Takka ni muradha jedhee jira. Okay jedhaani. Kanaafuu asitti meeqa guuta jechuudha amma TRX USDT 21 guuta. Doolaara 21 guuta. Isii tana eessaa fide koppii ka godhe kana isinitti agarsiisa jechuudha. Withdraw kan jedhu ajajeetiin isii immoo eessaa akka fide isinitti agarsiisa. Kanaaf saayitichi isa kanaa jedhee jira. TDNI jedhee xumurri isaa CCdha. Dhaqnee haa ilaallu. Gara duubaa deebinee saayiticha bira dhaqnee haa ilaallu saayitichi isa kana. Addaan fagaadhaa kootu ati garan. Isii tana koppii tagoone kunooti. Koppii tagoone kunoo isii tana jechuudha. Isii tana asii fuuneet as bira finnaa. As bira finneet iddoo kanarratti jechuudha. Kunoo paste ka goone irra deebi'ee isinitti agarsiisa jechuudha kunoo. Didamii tokko jennee ni jirra already. Asirratti immoo adreesii keenya galchinee TRC20 network filanne maximum doolaara 20. Asitti immoo tiyyuu 20 akka guutuu barbaanne 21 goone jechuudha. Asitti immoo maal jennaani withdraw jennaan kun 20 tuqaa jechuudha. Isii tana withdraw tuqna. Kallattii maan amma garam deema jechuudha. Ergaan kenna gara saayitichaatti deema. Saayiticha osoo hin deemne dura bilbilli kiyya baayinaansiidhaan wal qabataadha waan ta'eef confirmation na gaafata. Confirm godhuun dirqama narratti ta'a jechuudha. Confirm yeroo godhu mootu TRC20 kana hayyamteeti kaasirraa dhistu naan jedha. Mee waliin ilaallaa. Isii koodii kiyyatti galcheet kallattiin isinii guuta jechuudha. Isin yeroo doolaara guuttachuu barbaaddan qunnama. Saayiticha irratti ergamee jira jechuudha. Already kallattiin guutamee jira. Amma gara saayitii deebinee ilaallame. Egaa as biratti deebineetiin achi erga guunnee booda maal goonaa achi riicharji goonee doolaara keenya erga ergamee booda iddoo kana dhufnee submit kan jedhu tuqna jechuudha. Submit kan jedhu kana erga tuqnee booda sakandii 15 keessatti submit godhee fudhata kunoo submit order jedhee jira. Amma mee maashaallah tabaarakallaa baalaansiin kee 10 naan jedhee jira jechuudha. Doolaara 20 achi ergee as ka dhufe garuu 10 jedhaa jira. Maaliif 10 akka jedhallee waliin ilaalla. 10 boonasii naa kenne doolaara 30 jechuudha walii galatti baalaansiin kiyya. Doolaara 30 kanarraa amma immoo akkamitti mee as bira dhufnee taaksii guyyaa deeyilii hojjanna. Erga hojjannee booda akkamitti galii akka argannu immoo waliin haa ilaallu. Ani immoo level 1 irratti ol guddadhee jira. VIP gad tuqee ilaala. VIP kana tuqee isinitti agarsiisa. Kunoo guyyatti meeqa argachuu danda'a jechuudha. Doolaara 1.2 baasii guyyaa guyyaan jalaa godhuu danda'a. Ji'atti doolaara 36 argadha jechuudha. Doolaara 20 investitti godhee doolaara 16 bu'aa jalaa argadha. Amma kallattiin eessadha taaks kan jedhu bira dhaqa. Taaks kan jedhu bira ni dhaqa. Taaksiiwwan guyyaa har'aa dalagu tokkoon tokko isaa wanti an dalagu naaf banama jechuudha. Haala ittiin taaksii dalagnullee isinitti agarsiisa. Viidiyoon keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Taaksiiwwan dalagaman tokko tokko isaatti waliin haa ilaallu. Hoom kan jedhu bira dhufuun hoomii tuqna. Erga hoomii tuqnee booda kallattumaan garam deemna jechuudha. VIP tokkoffaa gadi tuqna. VIP tokkoffaa erga tuqnee booda akka itti nuu dhufu hojiileen keenya guyyaatti jechuudha. Mee hojii jalqabaa kanaa tuqu. Akkaataa itti hojjannu waliin ilaalla. Akkuma hojicha tuqeen
hojichi haala kanaan naa bana jechuudha. Hojichi erga naa banee booda ammallee gara duubaa deebi'a. VIP waan kan jedhu hin tuqa. Ergasillee hojii isuma kana gad tuqa jechuudha. Erga tuqee booda hojii lama duuba deebi'a. Erga duuba deebi'ee booda ammallee maal godha? Egaa haaluma kanaan taaksiiwwan isuma kana tuqaa. Deelii taaksii gadi tuqnaa. Erga deelii taaksii tuqne booda doing jedha. San booda ammallee duuba deebinaa. Tuquudhuma qofa jechuudha, waan biraati miti. Ammas ol oofneet VIP tuqnaa. VIP isii tana jechuudha. Egaa immoo taaksii lama nuuf eegat tuqnaa. Haaluma kanaan taaksiiwwan hundaayyuu hojjenna jechuudha. Ammallee duuba deebinaa. Ammallee immoo VIP tuqnaa. Ammas taaksii isii xumuraa taafte gadi tuqna jechuudha. Tuquudhuma qofaan yeroo tuqnu sanitti komishiina keenya nuu lakkaa. Amma gara duubaa deebinaa. Erga gara duubaa deebinee booda mee callisneetumaan eessa bira dhaqnaa? Taaskis kan jedhu dhaqnee tuqna. Taaskis kan jedhu erga as bira tuqnee booda maaltu akka nuu dhufu? Doing kan jedhu xumuramee jira. As bira complete kan jedhu bira dhufnee tuqna. Complete kan jedhu jalatti immoo maaltu nuu dhufee taaksiiwwan maal dalagne nuuf goolabaman kan jedhu illee ni ilaalla jechuudha. Egaa hordoftoota hin naqaalii kun doing jalatti dhufee jira jechuudha. Kan achi tuqa hundi isaatu san booda maal godha? Submit jedhaanii $20 meeshaa kana bitee gurguree jira jechuudha. Already complete kan jedhu jala dhufee tuqa ammallee kun akka complete akkatti dhufe jechuudha. Ammallee doing kan jedhu jala deebi'ee tuqa. Ammas hojii lammaffaa order kan godhe submit jedhaanii ammallee as bira dhufee yeroo tuqu haaluma kanaan hundaayyuu ordera xumuranna jechuudha. Submit kan jedhu tuqa. Submit kan jedhu tuqa ammallee deebinee submit kan jedhu tuqna jechuudha. Eessadha? Iddoo taaskis jedhu kana dhufna. Taaskisii tuqna jechuudha. Erga jalqaba hojjannee booda meeshaa tuqne kana eessa bira dhufna? Submit kan jedhu tuqna. Ammallee immoo deebineetini submit kan jedhu erga tuqne booda achumatti deebina jechuudha. Al takka gara duubaa irraa deebi'uudhaan ammallee deebinee taaskis tuqna. Taaskis kan jedhu erga tuqne booda ammallee xumura irratti maaltu ina submit tuqna jechuudha. Submit tuqne already complete kan ta'an guutuun isaa asitti mul'atan kuno ordera 1 2 3 4 5 ordera 5 dalaynee jira jechuudha. 1 2 3 4 5 san boodame gara mine yookiin immoo gara mine kan jedhutti deebina. Mine bira ugguu dhufnu $30 kan ture 31 tuqaa 2 irra jira jechuudha. Hayyee akkamitti baasii goonaa kan hojjenne kan immoo akkamitti fudhanna kan jedhullee viidiyoo kana tolchaa ilaalaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share godhaa, namoottan hedduu affeeraa. Kana qofaa miti jechuudha. Badhaasa give away qaba. Badhaasa give away kanallee mootu ni argattu. Nama koomentii kaa'ee namaaf share godhe nama 10 share gootanii koomentii yoo keettan TRX isin badhaasa jechuudha. TRX isin badhaasuudhaaf maal godhuu qaba? Koomentii kaa'uu qabdan jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole share godhaa. Hiriyoottan keessan hedduu akka affeeramanii isin waliin dhufanii galmaanii hojjetan taasisa. Mee amma iddoo withdraw jedhu haa dhaqnu. Baasii baasuudhaaf iddoo withdraw jedhu kana tuqna jechuudha. $1.2 arganne kana guyyaa guyyaan akkamitti hojjeta? Akkamitti haala amma hojjenne kanaan hojjeta jala baafanna kan jedhu haa ilaallu. Withdraw akka tuqxaniin add withdrawal method jedha. Isii tana ni tuqxu. Warroonni Binance qabdan Binance addressii fiddanii guuttanii kan hin qabne immoo BNB kan hin qabne immoo Trust Wallet fiddanii guuttu jechuudha. Asirratti sorry BNB jedhee asitti immoo add type USDT jedha. $1 guuttanii networkiin TRC20 ta'uu qaba. Please enter network address jedha. Network address fidinaan jedha. Jiraan amma dhaqee fida. Na hordofa. Egaa asitti deebi'ee dhufee seenee jira jechuudha. Gara Binance kiyyaatti seenee isin immootu gara akkaawuntii qabdanii dhaqaa seena. Akkaawuntii qabdanirraa immoo gara na ergaa isiniin jedha. Asin dhufaa mi'aan teezarii bira dhufa jechuudha. USDT bira dhufa. USDT bira dhufeet deposit kan jedhu kana tuqa jechuudha. Maaliif amma fudhachuuf maal jedhee networkiin TRC20 ta'uu qabaa jedhe. Kun TRC20 jechuun isa kana hin filattanii adreesiin isa kana copy godha jechuudha. Dhaqee adreesicha copy taasisa. As bira tuqa kuno adreesicha maal godha copy jedhee ni jira already. Adreesii kana copy godhe. Copy erga godhe booda akkam godha kallattiin gara saayitii deebi'a. Iddoodhuma dura dhaabbanne san bira dhufna jechuudha. Kun as biratti
iddoo kanatti dhaabbannee gadi qabeetti iddoo kanarra quban tursiisa. Network paste godhinaan jedha. Kunoo godhee jira. Address achi copy godhe. Transaction password reefi yeroo jalqaba bannu galchisan galchinaan jedhaa jira. Transaction password kiyya kunoo save godhee ture waan ta'eef galchee jiraan already. Submit kan jedhu kana tuqaa address successful jedhee fudhata. Argitanii successful jedhee fudhatee jira. Addressin kunoo guutamee jira. TRC20 dha. Al takka qofa miizoodii kana guutuu kan dandeettan san booda back jedhaan. Kallattiin gara duuba as biratti deebi'e jechuudha. $30 takka tana 30 ture 10 boonasii naa kennee takka tuqaa lamaan badalagee argadhe. Daily guyyatti kun hojii 5 dalagee argadhe. Mee amma withdraw kan jedhu tuqaa baasii baasuu edha jechuudha. Iddoo kana tuqeetiin baasii kiyya baafadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan kara salphaadhaan jechuudha. Addressii keenya guunnee baasillee baafanna. Haala kanaan waan hojjenne irraa immoo galii guyyaan arganne gara akkaawuntii keenyaatti baasii order ajajanne jechuudha. Amma withdraw kan jedhu tuqaa. Erga withdraw kan jedhu tuqee booda isii tana tuqaa. Isiidhuma addressii tana jechuudha. Gadi ni tuqaa. Erga tuqee booda bank card kan jedhu kun as biratti argitanii account number inter bank account number jedha. Isii tana gadi tuqeet TRC20 tan duraasan baankiidhaan nama baasuu barbaadu fi kuni kan baankiidhaanii miti kan baasuu barbaadu jechuudha. Gara USDT baasuu kan barbaadu bind godhuu qaba jechuudha akkaawuntii kiyya deemee dura. Egaa as bira ni dhufnaa iddoo withdraw jedhu tuqnee bind godhanne jechuudha akkaawuntii as biratti amountedha. Amount kan jedhu amount kan jedhu tokko tuqaa $2 tokko tuqaa $2. Passwordiin isuma kana ka baasiite jechuudha. Dura see godhadhe waan ta'eef select withdrawal method jedha. Intuina select goone kunoo isa kana kan dura paste goone. San booda maal jennaani submit jennaan jechuudha. Submit jedhaani. Amma immoo giveaway qabaa. Namoottan viidiyoo kana jala dhaqanii laayikii naa godhan. Namatti nama godhanitti share godhan. Namoonni dhufanii akka affeeramanii galmaan taasisaniif badhaasa addaa qaba jechuudha. Already baasii asirraa baafnee jirra. Erginee jirra jechuudha. Gara akkaawuntii keenyaatti erginee jirra kun 0 jedha. Binance bira deemnee immoo galuu isaa check goona. Egaa kunoo doolaarri tokko tuqaa lama nurraa hir'atee jira kanarra dalage jechuudha. Gara Binance kiyyaa galee moo hin galle immoo waliin kan ilaallu ta'a asitti hir'atee jira. Duratti 31.2 kaarra dalage. Binance bira mee yoo galee dhaqnee ilaalla. Nu faana bu'aan affeerraa keenya gara Binance deemnee jirra. Binance bira dhaqnee refresh goonee gara keessaa seenne. USDT irratti $1.2 dabaluu isaa ilaalla. $1.2 jedhee dabaluu qaba kunoo dabalee jira. Waaw. $1.2 dabalee jira kunoo amma tana jechuudha. Amma tana homaa hin muranne. Galee jira jechuudha. Saayitii kanarratti hojjedha. Galii dabalataa argadha. Doolaara haga barbaaddaniitiin haga humna keessaniitiin invest godhaa. Duroo maamilkaa isin jedha. Viidiyoo kutaa biraatiin hanga walitti deebinutti. Nagaa rabbii keessanaa jiraadhaa isin jechuu barbaada. Egaa hordoftootni naqaalii kabajamoof jaalatamoo kanaaf gara mana Harbour Media gama TikTokitiin kunoo isa kana fuula argitan kana koottaa. Gama YouTubetiin immoo Harbour Online School hordofaan dhaamsa kootii saayitiiwwan garaagaraa kan irra dalaydanii galii dabalataa mana keessan teettanii argattan hedduu argattu. Horaa bulaa deebanaa gama hundaan hordofaan affeerraa kooti. Giveaway immoo fudhachuudhaaf namoonni viidiyoo kana share gootan nama 10 share gootanii hiriyoottan keessan affeertanii liinkii jalatti ilaaluudhaan komentii isin naa keettan fuudhee madaaluudhaan san booda badhaasa giveaway ni argattu. Galatooma ulfaadhaa. Horaa bulaa yeroo gaarii qabaadhaa. Isin jaalladha. Isaan argadhaa giveaway argadhaa komentii barreessaa share namaa godhaa liinkii dhangalmaahaa warroonni galmooftan komentii nagaa giveaway TRX 22 isin badhaasa ulfaadhaa.